Nageenyi gooftaa isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Har'as karaa abdii dhugaatiin barumsa wangeelaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Akkuma yeroo darbe jalqabne ergaa gara warra Qolosaayis barumsa walitti aanaa irratti walitti dubbachaa turedha. Har'as kutaa aanuun isinitti dubbachuuf deema. Waaqayyoon nu gargaara. Gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo darbe seensa macaafa kanaa macaafni kun maal akka fakkaatu, qabiyyee maalii akka qabaatu, maal akka ta'e isinitti dubbachuuf yaale. Kutaa sadi keessatti har'a immoo lakkoofsa isa jalqabaa boqonnaa tokko lakkoofsi tokko maal akka jedhu waa kanarratti dubbachuuf hin deema. Dubbiseen gara dubbachuutti deebi'a. Akkas jedha. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kristos Yesus kanan ta'e Ximotewos obboleessaa koo wajjin kana isinii caafuu kooti jedha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma yeroo darbe walitti dubbanne ergaa warra Qolosaayis kuni qabiyyeen isaa ergaan kun waan baay'ee of keessaa qabaachuu isaa warra Giriikii fi warra Yihuudaa gooftaa keenya Yesus Kristos amanuudhaan fayyan kanatti ergaa magaala kana waldaa kanatti ergame ta'uu isaa waan adda addaa kaafnee walitti dubbanneerra. Bara kana waldaan nu keessa jirru kan immoo waldaan kiristaanaa lafa kanarra jirtu akkamitti warra Qolosaayis kanaan akka wal fakkaattu bara kana karaa adda addaatiin yaada adda addaa irraa dhufaatii keenya backgroundii keenya yaada adda addaa qabachuudhaan warri Giriik kun warri Yihuudaa kun akkuma rakkachaa ture waldaa keessatti bara kana rakkina keessa akka jiru. Barumsi dogoggoraa, barumsi jallinaa waldaa kiristaanaa yookaan barumsa kiristaanatti makamee amantoota karaa adda addaatiin rakkisaa jiraachuusaa bara san ka'eeraa bara kanas rakkina akkasii keessa akka jiru yeroo darbe isinii kaaseen ture. Walumaa gala macaafa kana qayyabachuun ija keenya banaa. Iji hafuura keenyaa banamee arguu dandeenya, hubachuu dandeenya. Keessattuu karaa dubbii Waaqatiin, karaa wangeelaatiin, karaa ergaa gooftaan keenya jireenya keenyatti fidaa jiruun hubannee ofiifillee waldaafillee namootaafillee eebba taana jedhee yaada. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma asirraa arginu ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kristos Yesus kanan ta'e Ximotewos obboleessaa koo wajjin kana isinii caafuu kooti. Mee lakkoofsuma duraa kana sirriitti ilaaluuf haa yaallu otoo lakkoofsa 2-3 gara biraatti hin deemin. Yeroo baay'ee dubbii Waaqaa kana gaafa laallu lakkoofsuma tokko keessa iyyuu waan baay'eetu jira. Waaqayyoon ija keenya banee ija hafuura keenyaa banee arguu dandeenyan jireenya keenya irratti illee Waaqayyoon kana apply godha. Mee yaada isaa addaan babaafnee ilaaluuf haa yaallu. Ani Phaawulos yeroo jedhu bara san ergaan yeroo barreeffamu aadaa bara sanii keessatti namni ergaa tokko barreessu maqaa isaa dura irratti barreeffama akkuma kanaan dura isiniin jedhe. Ergaan kun ana Phaawulos yeroo jedhu anatu barreesse jedhu maqaan isaa jalqaba irratti barraa. Kanaaf Phaawulos nama beekamaa nama Waaqayyoon erge ta'uusaa anatu barreesse nama biraa barreesse miti. Ibn Ximotewootiin barreesse miti nama wajjin jira malee. Anatu isinii barreesse. Anatu abbaa ergaa kanaa Waaqarraa Waaqayyoon natti dubbate anatu isinii barreessaa jira jedhee maqaasaa jalqaba irratti argitu. Sababa guddaa qaba kuni maaliif walirraa fudhannaa baay'eetu jira bara sani. Abaluutu barreesse, akanan barreesse. Ergamtoota Waaqayyoo kana gidduuyyuu haasaa gurguddaa garaagarummaan akka jiraate macaafa kutaa macaafa wangeela keessaa hin argina. Kanaaf Phaawulos mataan isaa nama asii dhufee miti, nama akkasii miti. Haasaa adda addaa ture waan ta'eef amma bara kanallee immoo ergaan Qolosaayis kun dhalootatti darbaa jira waan ta'eef eenyu akka barreesse maqaasaa wajjin koodir ta'ee waan jiruuf Phaawulos akka barreesse ergaa kanarra. Kanaaf ana Phaawulos yeroo jedhu jalqabarra kan argitan kanarratti. Itti aansee kan jedhu fedha Waaqayyootiin. Dubbii guddaadha kunis fedha kan jedhu mataansaa fedhi gunan eenyuti kan Waaqayyooti. Fedha Waaqayyootiin. Waaqayyootu fedhe, Waaqayyootu barbaade, Waaqayyootu akkan kana godhu barbaade. Fedha Waaqayyootiin nan ta'e. Fedha Waaqayyootiin nan ta'e. Fedha Waaqayyootiin ergamaa Kristos ta'e. Fedha Waaqayyootu godhe kana. Anatu godhe miti. Phaawulos nama waldaa amantootaa yookaan kiristaanota karaa adda addaatiin rakkisaa ture, mana hidhaatti geessaa ture, maqaa isaanii balleessaa ture. Waaqayyootu fedhee ergamaa sana godhe. Fedha Waaqayyootiin ta'e kuni yaada namaatiin miti. Yaada kootiin miti. Yaada namoota bara san turaniin miti.
fedha Waaqayyootiin ta'e. Mee dubbii kana seenan laala. Fedha Waaqayyootiin yoo ta'e malee namni ergamaa Waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Akkamitti Phaawulos kun Waaqayyoon fedha isaatiin waamee akka ergatu godhe? Maaliif godhe? Waaqayyootu fedha isaatiin godhe. Waaqayyootu fedha isaatiin, yaada isaatiin, murtoo isaatiin, the will of God. Waaqayyootu yaada kana fedhe barbaade gara Phaawulosiin akka ergaa kun akka darbu. Kuni mirmadummaa Waaqayyootiin, yaada Waaqayyootiin waan ta'edha. Fedha Waaqayyooti, fedha namaa miti. Amma bara kana fedha namaatiin waan baay'een kan ta'uudha barbaadaa jiru. Fedha namaatiin kan namni tokko tajaajila akka ta'u barbaada. Fedha ofiitiin namni tokko tajaajila kan ta'u. Fedha gruupii wayii yookaan qaama wayiitiin namni tajaajila Waaqaa ta'uu kan barbaadu. Namni tajaajila akka ta'u yaada qabu, ragaa qabu, deeggarsa qabu, kadhannaa qabu, godhaa gaafii hin qabu. Garuu fedha Waaqayyootiin ta'e waamicha Waaqayyoo qaba namni tokko bara kana. Koolingii qaba. Namni kun tajaajiluudhaaf, waldaa bulchuudhaaf, barsiisuudhaaf, kadhachuudhaaf, nama karaatti deebisuudhaaf, gorsuudhaaf fedha Waaqayyootiin waamicha qaba. Kuni dubbii guddaadha. Ana fedha Waaqayyootiin ergamaa Kristos san ta'e yoo jedhu black and white wanni kuni anat Waaqayyootu na waame. Fedha Waaqayyootiin nan ta'aa jira. Afaan Faranjiitiin by the will of God jedha. Fedha Waaqayyootiin, yaada Waaqayyootiin, mirmadummaa Waaqayyootiin, karoora Waaqayyootiin, ajaja Waaqayyootiin kanan ta'e Waaqayyootu godhe jechaa jira. As keessatti waan baay'ee bara kana haala keessa jiru ilaaluu dandeenya saba Waaqayyoo. Fedha Waaqayyootiin nan ta'e gaafa jedhu fedha Waaqayyootiin har'a tajaajilaa kan jiru. Fedha Waaqayyootiin warra har'a tajaajilaa jiran waamicha qabu. Akkamitti beekama kun? Waan baay'ee kaafnee yeroo biraallee irratti dubbanna jedhee yaada. Fedha Waaqayyootiin ta'e wanni kun. Fakkeenya fedha Waaqayyootiin ta'uu kan beeknu namni tokko fedha Waaqayyoo hojjechuu isaatiin beekna. Fedha Waaqayyoo ta'uu isaa. Simply yeroo yaadu. Phaawulos mana hidhaa Rooma ta'eeti kan ergaa kana barreesse bara sana. Asuma ergaa Qolosaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 3 yeroo biraatti deebinee ilaalla. Mana hidhaati ergaa barraa'edha. Mana hidhaati ergaa barreeffamedha. Fedha Waaqayyootiin hin hidhame, yaada Waaqayyoo sababa wangeelatiif hin hidhame, achiin sinii barreessaa jira. Bakka barbaade yoo hin jiraadhe, haala barbaade keessa yoo hin jiraadhe, Waaqayyootu fedha isaatiin na waame waan ta'eef ani ergamaa Kiristoosi. Bara kana haalli keessatti hin jiru fedha Waaqayyootiin waamamnee jirra. Fedha Waaqayyootiin waldaa bulchaa jirra. Maaliif? Fedha Waaqayyootiin namni waldaa bulchu, namni barsiisu, namni gaggeessu yaada Waaqayyootiif fedha Waaqayyoo duwwaa tajaajila. Yaada namaan tajaajilu, foon ofiin tajaajilu, pride ofiin tajaajilu, gruupii wayiin tajaajilu, kaan gadi qabee kaan oliin qabu dubbii Waaqayyoo tajaajila. As keessatti hidhamuun jiraachuu mala, maqaan nama baduu jiraachuu mala, namoonni nama fudhachuu dhiisuun jiraachuu mala, garuu yaa fedha Waaqayyooti waan dhufeef yaada Waaqayyoo tajaajila. Kabaja Kristos, fedha Waaqayyoo, Waaqa keenya, Waaqa sakkottu ta'e maqaa sadiin waan isa Waaqa kanaaf ta'e isa tajaajila. Maaliif fedha Waaqayyootiin ta'e ergamaa Waaqayyoo waan ta'eef. Bara kana rakkoon jiru namni ergamaa Waaqaa ta'uu isaanii ofii ofitti himan malee Waaqayyoon isaa waamuu isaaniillee waan beekan natti fakkaatu. Baay'inaan jechuu kooti. Namni Waaqayyoo waamee waldaa keessatti tajaajila qabaatan, waldaa bulchaa jiran, waldaa keessatti barsiisaa jiran hedduutu jiru. Ulfinni Waaqayyoo haa ta'u waa'ee fedha Waaqayyooti warra waamanii waldaa tajaajilaa jiran kanaaf. Garuu kan fedha Waaqayyootiin waamaman fakkaatanii waldaa kiristaanaa keessa barumsa sobaa qabaatanii kan jiran jiru. Waldaa kiristaanaa jedhanii maqaa waldaa kiristaanitti kan waamaman jiru. Fedha isaanii kan lallaban, fedha isaanii kan barsiisan, yaada isaaniitiin fedha isaaniitiin kan dhufan, mirmadummaa Waaqayyoo irraa ergaa kan hin qabne, konnekshinii tokko Waaqayyoo wajjin kan hin qabne, tajaajilli isaanii fedha foonii kan ta'e, jireenya lafa kanaa kan ta'e namoota baay'eetu jiru. Bara sanis turanii warra Qolosaayis kana keessa. Kanaafi fedha Waaqayyootiin nan ta'e warra Qolosaayis, warra Giriikirraa, warra Yihuudarraa warra dhuftan ani Phaawulos sanyii koo lakkooftan asirraa hin dhufe. Garuu ani fedha Waaqayyootiin nan ergamaa Waaqayyoo ta'e kana beekaa. Ergaa itti aanee dhufu boqonnaa 3 arfan kana hundumayyuu kan barreessu yaada kanarraa ka'uudhaan. Yaada kanarraa gaafa ka'u ani kanaaf fedha Waaqayyootiin ergamaa Kristos ta'e.
asirratti duwwaa miti yaani kun ka'ee kan jiru bakka baay'eetti ka'eera yeroo jalqaba ergoota isaa yeroo barreessu waaqayyoon itti dubbatee ergaa kana waldaa warra Filiphisitti barreessu warra Qorontositti barreessu warra Efesoonitti barreessu maqaa isaa jalqaba irratti fiduudhaan maaliif anatu ergaa kana fedha waaqayyootiin nama waaqayyoo waametu isinii barreesse maal jechuudha ergamaa waaqayyoo waan jedhamu bara kana namoonni apoostol ofiin jedhanii yookaan immoo hawaariyaat ofiin jedhanii waan baay'ee keessa darbaa jiru bara kana waa'ee namoota kanaa haasa'ee fixuu hin danda'an garuu maal jechuudha akka jecha kanaatti gaafa jettanii ilaaltani ergamaa waaqayyoon jedhu kun yookaan hawaariyaa kan jennu kun yookaan apoostol kan jennu kun nama baye jechuudha afaan Giriikiitiin nama baye nama gargar baye nama ergame nama fo'ame nama fedha waaqayyootiif ergame jechuudha jechisaa gara biraatiin immoo namoota gooftaan keenya Yesuus Kristos akka wangeela barreessan akka ergaa inni dubbate barreessan akka fedha waaqayyoo barreessan isaan fo'ate jechuudha gara biraatiin namoota waaqayyoon akka ergaa barreessan akka waaqayyoon hojii isaa hojjetan akka waaqayyoon hojii isaatiif isaan waldaadhaaf bara hundumayyuu jireenya amantootaa keessa waan jiraachuu danda'u tokko ergaa kara jaroota kanaatiin akka barraa waaqayyoon isaan adda baase fo'ate jechuudha gara biraa jechi kun hiikkan jecha kana kanaaf namni oluma ka'ee ani abaluu akkasii walumaa gala gaafa laallu kun jechi kun gara biraatiin kiristaanonni hundumtuu ergamtoota waaqayyoon nu ergeera fo'amtoota waaqayyoon nu fo'eera gaafa dubbii kanatti deebinee laallu garuu yaanni Phaawulos an ergamaa waaqayyootti ittiin asittiin jedhuu fi nu ittiin fayyinee ergamtoota waaqayyootti hin taane hundee yaadatu isaa tokko yoo ta'e garaagarummaa akka qabu asirraa arguun irra jiraata jedhee yaada. Namni ol ka'ee macaafa natu barreesse, Qolosaayis natu barreesse, Qorontos natu barreesse, macaafa tokko immoo dabaleetti barreessee macaafa 66 irratti dabalamuu kan danda'u kana natu barreesse jechuu hin danda'u. Because waaqayyoon ergoota isaa barreessee kanon ta'ee yookaan immoo macaafni qulqulluun macaafa 66 ta'ee kaameera. Warra kana barreessee immoo waaqayyo maqaa isaanii kaa'eera. Amma waa'ee maqaa isaanii miti dubbii guddaa. Koodiin ani ittiin erge maqaan namoota ergamtoota kun ittiin erge macaafa Qolosaayis kana warra Qolosaayisitti erge kuni ergaa kooti. Ana garbicha koo yookaan fedha waaqayyootiin ergamaa waaqayyoon ta'e Phaawulos immoo anatu barreessisiise, anatu satti kenne, anatu erge jechaa jira waaqayyoon gara biraati. Kanaaf fedha waaqayyootiin ergamaa Kristos ta'e yeroo jechuun haalli nu keessa amma bara kana keessa jirru gaafa teenyee ilaallu waan barbaade namni haalatti godhu keessa jira. Waan barbaade akka barbaadetti maqaattiin barbaade dhowwaa taayitilii barbaade namni bara kana akkuma beekamu ani ergamaadha jedha ani hawaariyaadha jedha ani waan maqaa barbaade ofii kenna. Maqaa kennuun gaariidha garuu fedha waaqayyootiin ergamni kun maqaan kun intentionii maqaa kanaa immoo yaadni maqaa kanaa immoo namaaf otoo hin ta'in ergaa waaqayyoo namootatti erguudhaaf amantootatti erguudhaaf waldaadhaan jabeessuudhaaf Qolosaayis bara kana waldaa eessayyuu jirtu waaqayyoon namootattiin jajjabeessuudhaaf waldaa isaattiin jabeessuudhaaf waaqayyoon kan kana godhe. Kanaaf as keessatti wanni arguun nurra jiraatu maali dubbii guddaani fedha waaqayyootiin ergamaa taanan chaalenjiin jiraachuu mala bu'aaceen jiraachuu mala fudhatamuu dhiisuun jiraachuu mala karaa adda addaatiin namoonni ergaa waaqayyoon nutti kennan diduu jiru bara sanis warra Qolosaayis kana akkuma salphaatti fudhatameti. Boqonnaa tokko lama sadii jennee gaafa laalaa deemnu argaa deemnu warra Qolosaayis kun ergaa kana hubachuudhaaf rakkina baay'ee keessa turan. Ergaan kun mataan isaa isaanitti himaa kan jiru baay'eedha. Isaanitti himaa kan jiru kan isaan barsiisaa jiru kan isaanitti dubbachaa jiru. Maaliif kun waa'ee Kristos warra ganantu kiristaana jedhee taa'aa jira waldaa keessa. Hookaaf Kristos foonummaadhaan yookaan namummaa isaa gananii jiru hookaan waaqummaa isaa gananii jiru waldaa keessa jiru. Fakkeessitoota jira waldaa keessa. Kanaaf ergaan kun yeroo barraa. Yaanni waaqayyo kun gara waldaa kanaa gaafa dhufu ana fedha waaqayyootiin nama ergamaa Kristos ta'etu isinii barreessaa jira. Kun immoo yaada koo miti yaada waaqayyooti. Fedha waaqayyootiin ta'e yaada kana hubadhaatii aadaa keessan dhiisaa karaarraa dhuftan dhiisaa yaada waaqayyoo fi wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kristos duwwaatti amanuun tokko ta'a. Wal qooduu dhiisaa garaagarummaa dhiisaa foon keessan tajaajiluu dhiisaa maalummaa irraa dhuftan Giriikirraa maalummaa irraa dhuftan warra Yihudaarraa of himachuu keessan dhiisaa
soba barumsa waldaa keessatti gaggeeffamu, falaasama nama yaada namootas dhiisa jechuusaati. Kanaaf fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos ta'e yeroo jedhu fedha Waaqayyootiin ta'ee nama ergame ta'uusaa ifa ifatti asirratti arginaa jechuudha. Kana duwwaa miti an jedhee dhaabatu ergaan kun. Ani fedha Waaqayyootiin ergamaa Kristos Yesus kanan ta'e. Kristos ergaa kana keessatti bakka guddaa maqaa qabudha. Because abbaan ergaa kana, abbaan yaada kana eenyu akka ta'e asumarraa argina. Fedha Waaqayyootiin ergamaa ta'e, ergamaa kanan ta'e garuu kan Kiristoos fan ergamaa ta'edha. Eenyuuf ergamaa taane bara kana. Akka yaada Waaqaa, akka yaada Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif ta'uu qabna. Namni bara kana jirus. Garuu namoonni ergamaa kan ta'anii fedhii tajaajilaa kan jiran Kiristoos, maqaa Kiristoos waamu, wanni isaan godhan garuu faallaa Kiristoos, yaada Kiristoos. Yookaan immoo yaada Waaqayyoon hojii itti kenne yookaan wangeela keessatti barreeffame ala. Kristos Yesus kanan ta'e, ergamaa kanan ta'e, fedha isaatiif kanan ergame. Waldaa baay'ee keessatti abbootii baay'een, obboleeyyan dhiiraa kan dubartootaa bakka baay'eetti yaada Waaqayyoo warri tajaajilan jiru. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u, waa'ee isaanii Gooftaa eebbifne yeroo hundayyuu. Garuu immoo wangeela kana karaa adda addaatiin fedhaaf yaada isaaniitiin Kiristoos, maqaa Kiristoos waamaa kan ittiin mataa isaaniittiin jiraatan baay'eetu jiru. Garuu asirratti waan argaa jirru maali? Fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos kanan ta'e, yaanis kan Waaqayyooti, ergaanis kan Waaqayyooti, fedhiinis kan Waaqayyooti, anis kan Waaqayyooti, kabajnis kan Waaqayyooti, ani isaafan ergame jechaa jira ergaa kanarraa gaafa argitan. Asirratti duwwaa dhaabata miti. Itti aansee deema. Ximotewos obboleessa koo wajjin kana caafuu kooti jedha. Maali waan Ximotewos asirratti ka'e? Waan Ximotewos asirratti ka'e macaafa qulqulluu keessatti nama dargaggeessa Ximotewos jedhamu kana ergaa Phaawulos keessatti yookaan yaada Waaqayyoon karaa Phaawulos hin barreesse keessatti bakka baay'eetti ka'ee argina. Fakkeenyaaf Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 1:1 gaafa argitani ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kristos Yesus kanan ta'e Ximotewos obboleessa koo wajjin kana isinii barreessuu kooti, waldaa Kiristaanaa, waldaa Qorontos barreessuu kooti. Maqaan isaa asirrattis ka'ee argitu. Ergaa warra Filiphiyos boqonnaa 1:1 irratti soo argitan nuyi Phaawulosii fi Ximotewos hojjetoonni Kiristoos Yesus kan taane asirratti akkaataan itti barraa'e akkaataa biraa fakkaatu malee Phaawulos wajjin Ximotewos jiraachuu isaa ergaa kanarraa argitu. Bakka hedduuttis kanuma argitu. Kun egaa eessarraa dhufaa? Hojii ergamootaa boqonnaa 16:1-3 gaafa argitani walumaa gala naannoo kana gaafa argitan Phaawulos gaafa Ximotewos kana argu nama dargaggeessa kana nama haati isaa amantuu Kiristoos taate kana hojii wangeelatti barbaadamuusaa, Waaqayyoon isa barbaaduusaa, fedha Waaqayyootiin Phaawulositti aanee dhufuusaa, Waaqayyoon hojiidhaaf isa waamaa jiraachuusaa ergaa kanarraa argitu. Maaliin maqaan isaa asirratti ka'e? Waan nama dubbachuun gaariidha asirratti. Tokkoffaa ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos ta'e yeroo jedhu anii fi Ximotewos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos taane hin jedhu. Maaliif kana hin jedhu? Ximotewos isa wajjin jiraachuusaa, isa wajjin tajaajilaa jiraachuusaa hima malee Ximotewositu barreesse jedhee lamaan isaanii taayitaa yookaan immoo sadarkaa Waaqayyoon akka macaafa qulqulluu barreessu Ximotewosiif hin kennine kiliilli asirraa argina. Of eeggannaa xalayaa kanaa asirraa argitu yookaan immoo yaada Waaqayyoo kanaa asirraa argitu. Ani Phaawulosiif jedhee erga yaada Phaawulos ergamaa Kiristoos ta'uu erga fixee booda obboleessi koo Ximotewos na wajjin jedha. Maaliif otoo jalqabarra dhufe maqaan Ximotewos kun? Fakkeenyaaf ani Phaawulosiif Ximotewos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos kan taane jedha otoo ta'e Ximotewosii fi Phaawulostu ergaa kana Waaqayyo irraa fuudhee barreesse yaada jedhu dhageessisaa. Garuu Waaqayyoon of eeggataadha. Waaqayyoon ergaa isaatiif yaada isaatiif yeroo hundayyuu of eeggannaadhaan dubbisaa dubbata. Kanaaf ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesus kanan ta'e Ximotewos obboleessa koo wajjinan kana isinii caafuu kooti. Maaliin maqaa isaa asirratti ka'ee yeroo jennu akkuma dura isiniin jedhe hojii ergamootaa boqonnaa 16
asuma Qorontos lammaffaa Efesoon keessattuu immoo Filiphos boqonnaa 1:1 irratti gaafa ilaaltan maqaan Ximotewos kun ka'ee jira. Ximotewos lammaffaa keessattis gaafa argitan Phaawulos Waaqayyoon gara Phaawulos yeroo tajaajila isaa fixee gara Waaqayyoo waa hundumtuu xumuramuudhaaf deemu nama kanatti ergaa kana kennuusaa ani yeroo koo fixee jira, hojii koo fixee jira, tajaajila koo xumureera, fiigicha koo fixeera. Ati garuu dargaggeessa nam taatin hin sodaatin, namni si fuuldura dhaabatin, barumsa kee barsiisi. Yeroo malees yeroo hundumayyuu qophaa'i, barsiisi, sirreessi, ifadhu, karaatti deebisi. Nama kanaaf ergaa guddaa Waaqayyoon kaa'aa darbuusaa waa'ee Ximotewos ergaa Ximotewos kana keessatti argitu. Hojii ergamootarraa jalqaba kaaftee ka'ee jechuu kooti.